مخرج أمام فولين دستيني كابتني رفيتي تجيبون تجرا أبا مسحا قد وان جارسا مالي قد أكمل خلاص قايلين نني خم كأنا تو يخجع إنهم برباجي سكون ما هانا كل ليسون جاري خدا خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى يشتني هردوتو تفي قبل جنبوت غني كذا الجواب تاني نجا قبل يشتني الحمد لله كنون تسلم جراب بليان فيا كنون قدان أنا ما برت أرجمان أبران ديمني الحمد لله ربي جزاء سياقة فلوجا خدا خير Egaa rabbi ubrii si haadha heeressuu hedduu takka gaaboo wallaahi akka obboleettii tantee guddootti naa cinqamtee na wajjin cinqamtee na wajjin rakkachuu jirtaa qaalicha kana gaa dhabama hanganarraa gootutti karrate na biraa deemtu hin jiru. Sanammaa harta kun deemaa geessa bakka takkeetti goonutti. Guyyaa rabbiillaa dhufu jira ni agartaa ani sodaadhaaf mana keessan taa'u miti gabbeetiin ulaa qollofeetuma useetuma deddeemaa gana na ulfii qulfii taanarraa fudhatee hoteelii. Qulfii ni qabaa si qulfii fi ni qabaa mitiire. Egaa mana biinii khireessee wajjin qulfii ni qabanii qulfii namuu ni qaba. Qulfii nattiin kennuu miti ree amma ifiif qaba qulfii mana hundaatu fi qaba baneetu nuugaa mana keessa seenee waan inni dalagee agartee jirta gaa huccuu biyya. Dhuucullee dhufee filattee kanaa miti. Dulattiin tanaa tana namni akka ishii kun hin kaa'atu bar nama akka keetii kanaa kaa'ata. Nama akka ishii kanaa kana kaa'ata huccuu tiyya huccuu an qabu babbareedduu guututti keessaa guura miciyyoodhaa kanneen kaa'e. Maali inni akka huccuu guuruun amma an kana. Kanama akkam jettamee mi'aan kana ilmoon barbaachisu kun anuma haana qulqulleessuun jaree kaddaa kan. Ati firraa bakka firraa dhiisaa. Laawuna wayyaaree booda egaa natti hidhamee haada ta'ee natti rarra'a. Firraa hiikiti waraqaa sammuu kana gaansee. Deemus mana kana si firraa dhiisu dhagaa mana xiqqishaa laalladee ilmaan kiyyaa wajjin bakka dalagaa laalteetuma achuma galan. Maaliif achi galta mana maaliif dhiisna inni nuumee aanuma dhufu waraqaa takka. Ani baruma waman juu wallaalee barree mucaa keenya. Amma yoo waraqaa sanis baafatte waraqaa ta'ii sanis baafatte innis dirqama dhufu inni garuu cireessa. Haa dhufu mana kanaan jirtu. Ogeeyni mana kana lufe dawwallee kana kana kootaa kun furii geessanii oomishuu akka eessi wanti waliif akkamitti kanaas gaa inni nanii kun kanaatu hiikaga maal godhaa mana keessaree waan nan qabu miskiintitti yochuu isaan naa bitee takkaatu akka namattuu dalagatee waan itti biteen beeku waan kun mullaa cimifii fuyi way qabdin jani ittiin bitu waan ishiitiin deeme wanni gasheetti yaguuree itti kennuuf huccuu naa kan namaa deegaa maa siin binne isin maan bitanne isin maaliif siin binne eega danda'utti bituu dhagaa oo fuudhu eega mana keessa dhufeetuma ishiin tana kaattu koot sirraa maltitu ishirraa maltu koot akka inni godhatu nagarre inni bakka yoo walaba firraa gootee kana biratti akka fedhe haa godhatu malee waan juuni qabu kana ifumarraa laala addaa keenya mala narraa abbaa isitti dawwaltee ture mere dawwaleetiin ture abbaan isaan tana bilbila isallee itti bilbileetiin bilbila ballee cufa jaabaa diyyaan tigizee hundee fasin argatani isaan ani rakkoo cinqii tanan danda'u laal anumarraa haa qulqullaa'u taa'ee akkan ilmaan kiyya qalbii takkaan imaanan ilmaan kana guddifadhu kana awwaliin an barbaadu. Bakka ilmi sirraa ta'e qalbii takkaan. Dullatti jee waan hin gashee amma naa qabullee na jalaa guuree ishitti kakaa'u taate. Maal faayidaa si qabatu? Faayidaa maal bookunan? Kun mataa kiyya gara nagalchuu deemanii kun gartuu ati ta'e taargarraa na baasuuf deema inni. Kanaafuu karaa qabe rabbi sirraa haa qabu. Kanaafuu kana bakkuma tiyya ijaa fi ijji tiyyaata isaa ol nagarree haa geessan malee kan akkamii godhanarraa. Egaa yookaan ifa baasiiti an miyyoo san mana galfadhaati mana irraa bahii. Akkasuma jiru dadha. Egaa amma silaa yaadne akkasuma baasi qotu. Maal qabu gidaarri manni gonni namaa ijaarate kana maati firaadhaa kafalanii firaa sanuu fi firaa kafale namaa irraa kafalu jira. Anamma waa hundalleen haasa'u yaa mucaa keenya wanni kana gubbatti qaalichi kun akkuma narraa hafu. Sirraa hafu. Narraa hafu alhamdulillah ilmaan kiyya rabbiin irra na haa jiraachisuun hin guddisaa miti hin guddisa boonsee bareeche. Bakka ilmaan kee woo kophaa ta'eetiin akka feete taasisu hin dadhabdu ni dalagattee ilmaan kee guddifatu. Boodullattiin nan geenye meeqaatan ta'u wanni illee guurtu koddallee guurtu ilmaan torba jiraachiftu. Ani ilmaan sadiin guddisuu dadhaba. Namni akka killattiin boonsee ilmaan kiyya taphachiisee qaraasifadhee ilmaan faayidaa qabu goosifadhaan kanaaf faayidaan qabne yoo rabbi kana rareetti na raarareen kana faraqaa isaa ilmaan illee gattaa'ee qalbii takkaan ifilleedha rabbii kiyyarratti garagalee ilmaan illee qaraasifadhu dalagaa takkallee qalbii takkaan dalagadhee. Khayrumaaf rabbiin oggoo waan takka fuudhee sirraa qabu khayrumaaf sirraa qaba malee useetii miti beekte wanni takka oggoo si dhufti khayrumaaf jeebudhu maaliif qaalicha kana shoofa siin adda baasu taate khayrumaaf siin adda baasu. Wanni hundi khayrumaaf amma khayriin tiyya isaan adda bahurratti khayriin akka qabu rabbillee yoo na jaalate qaalicha kana adda na darbu. Bakka nagaan jiraatta ilmaan kee keessa ni guddifatta ilmaan abbaa malee ni guddifata. Obboleeyyan kiyya isinillee waan jettan jaa ani qaalicha kanarraa adda khalaas irraa bahu
bakka diu furmaanne biraan jiru akkam godhe. Ijoolleen ju'an nama guddaadha. Ijoollee argate inni dhugaadha. Dhiirti hanga umaara silaa irraa wanni jettu jammoo kam akka keenyaa miti. Dhugaadha ani waa takka illee hin fedhu. Isas hin fedhu. Humaa qabaatee humaa naan godhu. Faayidaa naan qabu. Ilmaanillee faayidaan qabu. Argitanii jirtan isinillee. Saniifuu akka immoo inni sababaan wardaan niqaa irra jira jee qarqara kiyyan deddeemne niqaa isaa anarra. Qulqulleessuu dinnaan atuun beekta akka goonu bahan. Anis karaa kiyyaaniin isa diriirsa gaalicha najisa kan. Najisni hin xaaharamu jira. Hin xaaharamu kan. Najisni haa nama ree doonus soso'aa jira. Abbaan waan barate ni wayyaa malee hin dhiisu. Haga fedhallee numa wayyaa malee hin dhiisu. Sanimmaa takka gede kun nama dhiisullee miti. Lubbuutiyyan fedhaa lubbuutiyyan fedhaa. Lubbuun abbaan hin eegin amata na inni abbaa kiyyaan bidda taatee lubbuutiyya gandarraa fudhadhu kun as garagalee dhukkubaan na galaafata booda. Saniif waan qatti je'ee yoon naamusaan laati jechuufadhee banadhee ilmaan kiyya wajjin jira. Ati namoonni hedduun warreen si dabalanii keessaan takkanaa bakka as bira jira si jaan nama hedduu jira rabbi galanaa agadu wallahi. Oromoo bal'oo fi rabbii kiyyan qaba. Ni qabda ammas karaa feete taji boontee jira. Isa haa godhu waan ijaarsa maaliin godhu? Kun ammas yoo si dhufe cinqii malee faayidumaa osoo hin qabu waan sumatti ni magijee hundala faayidaa si qabu kun firraa oliifte malee. Gizee gaafa dura dhuftumaa akkanan godhate. Numaa tuffumatiyya ol seenee mana keessa hoccuutiyya kanatti takka takkaan shaantaa banee kootu tanaa siita. Kootu tana ishiin maal gooti namni guddaan kana haata. Ishii fi biyya keessa kaa'e boon. Huccuu dhufanii tuttuqan tana waatti godhanii booddasillee maraachuu waan jedhu kuni. Rabbi isaan haa maraachu. Tawakkaltu jeetiin hoccuutiyya gabbaasee bishaan itti naqee dhiqadhee haadhaan. Gadi naquun faraqaa isallee gadi naquu hoccuutiyya tajirtullee. Bishaan irraa dhiqee tawakkaltu olarraa rabbii jira jee haadhaan miskiinaaf hoccuutiyyas gannaqee ganaa qullaa alatti hin ba'ummas. Inni dhuguma waan akka wardaan shakkitee hin shakkulleedha waa takka illee na gootu wanni isaa yeeyaanillee. Hoosiirillee. Waa takka hin fiddu boosante. Gaafa kaanuu rochiti biyya namaa sanitti ilaal miyyoonu dirgim goote'u isuma dirgim goote malee waa takka nan goone rabbii kiyyan qaban namni rabbitti ol gore waa takka hin dhabu faddaa kee. Inni isuma ka dirgim ta'ee. Ilaa ammaa dirgim isaa jalaa hafne kunu. Ammallee bakka irraa abaarame qabu walitti kun. Abaarsa inni kisuma hundama abaarsa fuudha wali. Abaarsa qabu boo kan duraan gosti darbitee fi kan abbaa fi haadha darbeen beekon. Gandiinis haa hidhatu. Jiran gaayii haa maraataa isaanii amma akka godhan haa godhan. Himneree duuba dadhabne ati amma firraa hoo dhiifte ambar obboleessa keetis diqaalaa sana kinna qeebi qottu siin jee. Haadhaaf ilmoon goroo daboon ta'an. Ani ilmaan kana odoo ilmaan asitti dhalillee taate humaanatti fakkaatan kadir keenya amma ani asitti dhalee biraa deemi sun humaanatti fakkaattu. Garuu ilmaan kana achitti katti gubadheen ilaal. Ilmaan kana dhiisimee akkaataan itti si himullee hin qabu akka itti guguddise. Ilmaan kana darbii kootuunis ani katti gadoonaan liqimfamtu akka obboleessa kiyya jeesuunis akka warra keenya jeesuunis naa gadi liqimfamtu. Jechuun akkasuma yaaddu achi dalagaa akkas dalagaa achitti gizee guyyaa tokko yoo xiqqoo dalagaa irraa hojjette ammas wannichi walii wal qiran ta'uu dalagaa sana wallaalchisanii achittis amata tokko guutuu kan akkana re'ee mataan shirqabdetti odoon akkatti ittiin naanna'u odoon akkatti ittiin naanna'uun amata tokko guutuu jiraadhee rabbiin kiyya achi isaanillee akka rarreetti rarree as fidee anillee rabbii gargaarsa Oromoo bal'ootii fi gargaarsa rabbii haaliqaati wajji biyya kanatti gale. Ammallee qaallichi kun akkuma biyya namaa na godhe sanitti agaagum na godhee biyya tiyya tana keessatti akkanatti quba tokko na dhaabuudhaa deema. Biyyattii quban akkasumas bakka akkasiin biyya tiyya keessa jira wanni sammuu tiyya na tuqqes hin jiru. Wanni na yaachisus hin jiru. An kana jalaa dha'ee irraa achi deebilaan duuba lafee tuu jee cufirra dhufee bira kutee ilmaan kiyya waliin guddisoo. Kan boo akka ilmaan kee akka feetee boontee raadhaan guddifatta. Waa takka inni inni takkitti hin jiru. Har'a qophaa'anii na eegan jee dhabame gaa hodhuun dhufne gartee har'a duraan guyyarraa dhufu jira. Ani kalee viidiyoo kalee sanis argee jira gizeen achitti deemaa waanuma inni magaalaa kana keessa kunoo si barbaadu jiran dhabamuuf teessaa dhabamtu dhabame laata. Yoo deemtaati miila kee fageeffadhu. Haadha bamu fudhate. As keessa naannoo ishee naannawa kana baay'atee. Ulaa kanarra deddeemee. Tana duraas inni beekta sababa Oromootiif kabajaa isaaniitiif jaalala isaaniitiif dhiisennaan si dhiibne jecha kanarra deddeebiitiin jira kun tana duras sababa ummaan biiniin akkasii dawaa baasen waan biin irra ga'e agartee jirtu. Sii galee ammas sanuma malee kabiraatimi. Isuma sanii yoo karaa nagaatiin dhufte karaa nagaatiin. Egaa isan amma inni hin dhufin barisa dhufuun baan odoo karaa nagaatiin jaalalaan gaafa jirus jaalalaan jirra. Karaa ati dhufteen kanaanis ni beekna nuti. Haruma feete nu si galee haruma feete sanuu ni beekna amma boodatti qarqara miyyoo tanaa baate taana.
Waraqaanis Kaddaan ganaa mana kanarraa gabbuun jiru namni isnaanlee seegu jira. ni dhuftaami sanboota ni gartaa waan Obbo dhufee argaa harma oo dhufuu bakka kaan si buubaat. Haaluma dhufuu kootu jiin akka kalee dhiiromtee dhuftee kan toccota kana kan Guursanitti kootu. Arra noof ni jira kootu irra seena. Ni gartaa kootu galgala sa'a feete kootu. Sa'a fedhe harfee. Sooma feetettu. Sooma feetettu kootu mee qophii irra kootu huccuun nuusi kannaa kootu ablee sanii fitee kootu ati deemtuun sana. Oo mataa si qabu waan negatti. Kootuuti mee asii nagaan deemtaa'u. Ni gartaa as dhuftee. Naamusa allaa lama bakkuma jirtutti wardaan fedhu sadeenti siiqa bakkuma jiru. Bakkuma jiru. Anillee sirraa qeebaladhe Oromoo bal'oo irratti ol beejaan khalaas maal ta'u. Mana murtii waraqaatee fudhattee isa firraa walaba gootee dalagaati. Dalagaati ilmaan kiyya guddifachuu hara ilmaan kiyyaa qalbii takkaan deebi'u. Maalumaa hiraarna naqeen kana amata dhufaa dabraa wajjin boo'u amata dhufaa dabraa Oromoon nu hitatte kana uummanni hundi ishiinis irraa murattu kana maraataadhaan nuti khalaas guyyarraa iyyisa keessan dadhabne jee namni nu funyaan nu qabatee haraqaa isaatu anillee jibbame. Kana barsiisaa qaalicha godhanii sirreessanii jira. Akkan godhanii sirreessan kaddaa keenya kun sirraa. Itti mee innummaan dhiiraa haa dhufu. Kana ammaan tana. Mee haa dhufu warra kalee dhufee huccuu fuudhee wanti godhame. Kana namatti bitaniituma bara. Ni isa maal godha? Dhaabama godhanii. Sani tiriisati. Hidhaa haayaniituma silaa mana sirreessaa dabaasaa sirreessanii jechuudha waraana dabarsanii kan haa dabru kun. Humboo biyya illee dhiiraa haadha kubeera keessa deemu miti. Barbeera achi illee odagee faayidaan qabu. Achitti ani sirreessan gachiibsanii jilbaan lafarra oofan. Achillee faayidaan qabu ni deebi'a ni deebi'a. Maal deebi'a kana hadhaanii ajjeesan kana kana hoo achitti dhalaa jala osoo fiiguu qabamee dabraa. Qabanii dhabama godhani. Kun barsiisaa adara malee azala malee duudhaa ta'a du'a qadaraati duutu sallee nu godhata. Haleen tanaa fi deengata kophaa jirtetti asii dhuftee akka feete godhatu jirtu tureme hootu arras. Akkas ijii deebisiin. Si eeyina arras hootu. Si galee hootuuti fidduu waan jiru. Walumaan lallaa'u. Akka namatti namni tokko yoo dhiira ta'ee fuudhuu fedhallee humaata waa qabduun argadhee tanaa hojii miskiinummaan narraa achi siquu didde nam fuudha nama yaammatee atilleen saayiba isaati sittillee himee aboo hayyeegaa tana dhiisiifirraa ilmaan ishii haa guddifattu ilmaanii wajji haa teessu maqaan dhayini efata waa qabdu fuudha itti achuma gorii fuudhii jiraadhu. Hoo ettaniin illee bareeda. Gattaa'ee dubbii namaan hin mari'atu. Bartana booda siif ani kana jibbee waan qodaanittuu isa jibbee ganaa waa takkaan. Bakkitti wala gartanii jirtu maaliif? Kana isaa hojii ciisu waan hin argee maa as ciifta jee akkatti chillaalu kana. Kana booda laal yoo inni bakka ishii itti agartuu hin jirtu waan asii deeme ishii fuudhetti dhummaatti bara mana geessee deemu. Malee asii dhiisee deemu. Ijaadiin san mana kootu mana gogaa akka feete godhe. Maal qaba mana keessaa maal godhatee qaba duraan waa takka hin qabu. Aggaati mana seentee anis asumaan sun dhufee araansi cufee si qabsiisu ta'a. Ni gartaa. Mee ati dhiirummaa mateetiin si laala ati dhiiraame. Dhiirummaan ta'e dhalaa qofarra maa daleetti? Saree odoo ilmaan abbaa ilmaaniti jeetu yaadee har'a silaa Useenii huccuutii mana keessaa guuree intala najisa deddeemuun sanitti najisan xaaramne takka isaa najisni isa huccuutii guuree silaa itti kennuu qabuun huccuutii hanga sanuu fiifuu bishaanirra baadhee fidadhee boo bahararra as dhufee asitti inni naan binne maal qabaatee naa bitaan shilingii takka gogu. Nama guddaa salphataa. Harriifa fee kan guddan. Jaarsaa moluu hagana ga'u nama guddaa kana kunoo silaarraan tana. A'uusu billa nagaan taa'ee ibaadaa godhee rabbii fi salaatee rabbi kadhatee deemee dalagatu. Kana ka dalagaan isaa beera malee waan biraan qaba. Akkasiitii ati immoo mee hoottuutii ni jira. Waan ati fiddu si laallaa walumaan ni laalla bakka amma akka taasoo ni nurraan bareeddu. Tana booda immoo ni dhugaa san booda ni argatte waaqa kee. Hoottuu bira nannaan makarajaa maan fuudhin listii ni qabdanii. Tanaaf amma ganaa huccuu guuranii. Makaraja kiitii daata. Kophee jiiti jaleerti fuudhiif kophee taanta fuudhiif. Amma listii bareeyyama baay'ee. Fudhadhaa akkanumatti ijaarradhaa chikala. Barni shiituman kaatin malee dhalmaa shiituman kaatin. Wallahi amma namni maal isaan jaaji? Ochuun yoo guuree beemee itti kan ishillee numa fudhattiisa. Numa kaatee isaan fidetti shaawwata. Tanaan fedhaa kana ni jettiisa nu takkaatu ijaan agartee. Aboo yoo makara keessa mata saqaa baadde. Walumaan jirra inshaallah. Walumaa lallatis jazaan harkuma irratti ilaala fagoon dhayitu ishii tana fiddeetti taphattee asitti akka feete goote atis hin bubbulu keetis jazaan harkuma irra sii deebi'a inshaallah. Kana wanuma isa akkatti olii gammaraachee soo wanni godhutti ruun beekwanii rabbi isaa tana naan hin tuqini hagumaan irraa follaala akkanatti adda fottoquun wayshi. Rabbi sirraa qabu. Rabbi narraa qabu. Balaadha kun balaa deemtu
ربي ساقه دعائين أروموتي سهلان سفجتي دعائين سانا مدرو ولاني تكرر خسفي دعائي ساني دي في أرومونه دعائي نقول هدو تكلو قارا دعائي تسر ربي وجه هلا نجار قارتي أنا بلين دعائي قرأت أيسر بلين صلاة شنم كيسة تبليه في دعائي نقول يا ربي خي جانا حق أباسيف جاتي دعائي ورافي حق خي خنا ربي ميمجا الدنيا قبت أكنا عزبيجا آخرت ترينا بل إسوني لندما إن شاء الله ربي خرا إسرتنا حاجة بيسو بليه يعني بلين دعاء من سني قرأ isinis du'aayi naa godhaa mucaa kanas du'aayi godhaa akka obboleessa kiyya wajjin dhaladhe daran na bira dhaabbatee na gargaaru jira silaarraan nama tokko biinillee xiqqoon lukkubaa fayyaan qaqqabu achi karaa ijoollee isaanii jira saniif na bira namuun jiru isa qofaan na bira dhaabbachuu jira har'a silaa inni jiraatu baate Abrahaam sareenatti qalu jira obboleeyyan kiyya du'aayi naa godhaa isallee rabbiin bakka guddoon isa haa ga'u umrii haa dheeressu inshaallah nagaan nu dura inshaallah rabbi jee gammachuun isinii deebinaa obboleeyyan kiyyaa isin